bakka gochuun dandeenyu kan mucayyoon deemtafti ishis bakka fuunuu qabnu naan jedha. Ande akkamitti dhala keessanii miti akkamitti bakka fuutee dhaabdannaan fuudhuun dandeenyu naan jedha. Ishee akkama yareen immoo jechuun intalli kun ani ishiin yoomaan balleessine wanta hin taane isinitti haamtu malee mucayyoon kun nagante waan ta'eefu gochaa ishii kana isin akkamitti ilaaltu jedhee gaafadhe. Namoonni akka jaarsattis naa dhaqan namoota ollaadha malee akkasitti nama dhaabuu qabanii miti jechuudha dhimma san dhaqaniitti deddeebi'anii naa gaafatanii miti. Kana booda isaanis sin beeknu maal naan jedhan jechuudha. Abbaa ishiin naan jedhe sin beeknu kana gochaa ishee kanarraa bakka afuma dadhabeen bakka baay'een itti midhamaadha jechuun ani waan baay'een itti dhabe jechuudha. Ishii dhabe dheetooni waan baay'ee dhabeera saba ishiiti jecha maatii kiyyalleen dhabee. So waan meeqa argu maatiinis biisi maal osoo naan jedhanuu jechuun. Qubeellaan arrallee sirra jira moo nama biroo waliin Arma ishiiti jaalala biraa keessan galee ata marraatti waadaa kee hin diigne. Waraqaa gaa'ilaa waliin guuttaniitu waliin mallatteessitaniitu. Isaan hin guunne garuu. Kanaafuu amma isheen tokko waan seete jireenya jaalala keessatti haa ta'u inni guddaan dhala namaa walitti honneedha jaalala. Namni qubeellaa kaawwateef yookiin waraqaa waliin mallatteesseef osoo hin ta'in garaa isaatii yoo wal jaalate dhuguma honneerra wal jaalate wanti adda baasu hin jiru. Seerri immoo akkuma aadaa Oromoottis akkuma seeraattis immoo namni ulaagaa guutamuu qabu maraanii guuttataan amma haadha manaa kootiyyuu jettee seeraan gaafachuu dhufu tarii daangessuutti hin danda'an garuu wal fuutaniitu kabajaan. Marga ergiteetta qubeellaa keewwatteettaa fi maatiin sibira galtee fuute haadha manaa kee waliin jiraachaatidha kan jirtu garuu si dhiistee gaafa deemtu maatii immoo ittuu callisuun kun immoo nama tokkotti waa tokkotti baastee gaafa si ganamu jechuun ani mucayyoo sanatti jechuudha. Ani waa'ee baasii osoo hin taane lubbuu kiyyootti baay'ee itti baaseen oole jechuudha. Nama jaalattuu fi amma namni baay'een kana na godhee kana na gootee jedha. Akkanatti qabeenya koo akkas godhee namni walii mata gaafa wal jaalattu jaalala keessatti maallaqaa miti lubbuu walii fuun kennita akkuma jettaa ta'u amma lubbuu kee kennuutu geesseetiidha ishiin dhabu jettee jechuudha. Garuu faayidaadhaan yoo qabamoo ati nama sana deebit namni tokko erga sirraa adda ba'e kanan itti baase kanan godhee yoo jette ati duraan gaafa nama sana fayyaddu bitaa turtee jechuudha. Garuu garaa jaalalaatiin waan jaalattee goote tokko abbuma sanatti cubbuu ta'a malee ati wanta taatu hin jiru. Garaa qulqulluu waan jaalattuuf waan namni sun barbaadu omtuutti midhatiin jettee guutaa fi turte. Garuu namni sun nama faayidaa ta'e yoo sitti dhiyaate cubbuun nama sanarratti. Garuu abbaan sunis utuma si jaalatu yoo rakkoon si gidduu jiraatte homaa gochuun hin danda'amu. Waan sirraa dhaga'amutu immoo irraa caalaatti fudhatama qaba waan ta'eef dhugaa dubbachuu fi naanaatiitti kanan hir'isee tarii amalas ta'uu danda'a. Tarii ati isheen hubattu ta'uu danda'a. Waan baay'ee jaalattuuf yeroo baay'ee miiraarii keessa galuu dandeessa. Kunis obsa ishii dhorkuu danda'a tarii beeknu. Mee atumtuu fi keetiif naanaatiin kanan irraa dhabde jedhee yaada. Waan shakkitu jira kanan itti hir'isattee. Jiru. Jechuun ani wanti inni narraa dhabde jiradhee yaadu jechuun ammaa gaafuma Finfinneedha na bira dhuftuyyuu haasaa turte isheen jechuun hiriyoonni koollee quba hin qabu jechuudha waan sana kan abbaan amma ijoolleen asuma rusaan harkaan yaadeen deemaa malee kan waliin hin jiraadhu kan jedhu dhagaa haasaa turte garuu ani waan dhugaa natti fakkaanne wantichi dhuguma hin gootisseene. Si waliin qofa beeki jiruun koo haga dhumaa ejjennoon koo jabaadha qilleensillee narraasu waadaadha du'a malee homtuu gargar nun baasu jettee naaf seentee turtee kakattee galtee erbuu har'a maaltu fidee waadaa naaf galte diittee orma jaallattee sirbu osoon kooti siin jedhee mataa irratti si baadhu dhangaa jaalala dhugaa waakki malee siif laadhu dhagaa jirmatti bu'ee of cabsee of kunuunsee akka dhala dhabaatti ofirra si kunuunsee osoon si gammachiisuuf ofiif gaddee laaladhu of gatee siif jiraadhee ofirra si jaalladhu biqiltuu jaalalaa koo bichummaatti kolaaftee maaf dugdanatti galtee imimmaan koo lolaaftee egaa
erga deemtee tole kaa iyyus bu'aa hin qabu kanan sirraa dhabe immoo rabbiin biraa har'a nama deessitus waliin turre kaleessaa naganteef sina baaru sin eebbisa maleessaa jiruun sitti haa tolu gammadiitiin milkaa'e umuriidhaan jaariitii biyya lafaarra taa'e akka qaroo ijaatti hunduu si haa laallatu kanatti filatte sun naa ol si haa jaallatu madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa nana mana gaaf tokko kan har'a sii roobe kun naafis numa copa gantummaa keetiin gargarchamnus akka dhagaatti hamaa kee immoo hin fedhu sitti haa tolu nagaatti. Eerumti amma haadha manaa namaa taatee nama bira jirti. Garuu ati ammayyuu garaa jaalalaa ishiif qabda, garaa dhiifamaa ishiif qabda. Mee maal jettaan amma? Tarii isheenis kan miidiyaa hawaasaarratti barreessitu irratti kan afaan keetiin dubbattu irra amanuu dandeessi. Yoo dhugaadhaan si jaalatte deebi'uu dandeessi. Ana kanatti mul'ataa jirutti duruma naanaatiin otoo si jaalatte amma kana kadhatte amma kanarra darbitee fi si bira teessee dhiira biraanuu gaafa abbaa manaa koo jettu iyyuu ati obsitee nama ilaalaa turte nama dhaggeeffataa turte amma kana nama dandeesseedha. Naanaatiin gara jaalalaa of siif qabaatte honneen ishii banaa ta'e si dhaga'uu dandeessi. Mee maal jettaan naanaatiidhaan amma? Gaafachiiseen ture jechuudha. Ati amma samoonuma waa ishiitiif waan miidiyaarra deemu kana gaafachiiseen ture. Maqaan si badaa jira silaa. Amma osoo deebitee osoo mucaa kana haramtee gaariidha jennaan ani maqaa kiyyaaf xaaxaan qabu maqaan kiyyaas badee dhiisee dhangalchu biyyattis hin deebi'u nama na jiraachisu nama bashannansiisee na jiraachisu bal'inaan jira waan ta'eef wanti maqaa kiyyaas wanti na galchu jiru jette. Isheen nama heerumeetoonii jiru waan ta'eef gatiifa naaf hin qabu amma otoo natti deebiteeyyuu itti lubbuu koo baastee deemtu malee na fayyadee yaadu. Galatoomii ulfaadhuu waamicha keenyas kabajjee istiidiyoo keenyattis waan argamu fudhatanii sana booda isheen yaa'u nama biraa walitti dhufteertetti fakkaate jetti yaa'u kabajaa maatiitti natti fakkaate galuuddi Finfinneedha. Galuuddi galii kaadhee yeroo bilbilee gaafadhee qo'ee xiqqoon turanaan jetti akkasumatti waraqaan ergamee toonii naannoo ji'a tokkoo turte. Sana boodaanis maatiitti bilbileen mucayyoo maal fuuldura kanaan yaa dhuftu maal jedhanii achi yeruma sana biyya gara biyyaa galtee. Finfinnee mana kireessiteet Finfinneetti ishee galchite moo waliin mana tokko keessa jiraachaa turtanii moo akkamimme? Obboleettii bira turte isheen Finfinneetti achi garuu obboleettii bira hin jiranaan jetti malee obboleettii bira hin turre yeroo sana ani garuu akka achittutti hin beeku garuu isheen obboleettii bira hin jirtu. Qaamaan dhaqxee waliin argitanii? Qaamaan dhaqee argee beeku biyyatti erga wal agarree waliin haasofneeti ergasii waliin agarre. Bilbilumaan haasoftu yeroo? Bilbilumaan haasofna. Tole. Akkasumatti suma jiru kana booda gara biyyaa hin galtee anis biyya bu'een shumti na waamtee waan jiru waan aadaa Oromoo irra jiru hundumaayyuu guutee achuma guyyaa sana maatuma biratti anuma waliin galtee walumaan achi bullee ani isheen ganama gara maatii galtee ani as gara Adaamaa dhufee ergasii booda akkasumatti isheenis maatii biratti haftee naannoo ji'a 3 maal waliin turre bilbilaan haasofnaa waan na barbaachisu kana naa godhe maal hin jetteenis waan isheen barbaaddu hundumaa nan guutaaf maatuma biratti. Sana booda anis of biratti waamee hojii wayii banuuf barbaade ishee gaafadhaan nan dhufanaan jette. Qubeellaan legootetti hafi suura irratti argeera na fakkaata. Qubeellaa godhanneera. Sana booda osoo na bira dhufaa hartuu magaaluma Kuyyootti mucayyoo biyya Arabaa irratti akka wal arganii achitti akka yaada jijjiirratte yaada na bira dhufuu jijjiirratte isheen biyya alaasii argama maal jettee natti fakkaate. Innaa bilbila ishii cuftee jechuudha. Bilbila gaafa cuftu anis dawwalee bilbilli cufaadha. Annaa biraati irratti dawwalee argadhee maali yaada jijjiirte kana innaan qo'inaan dhufanaan jettee achuma maatii bira bulii magaaluma sana jedhee firaachiin qabdu ishee. Achi maatii biras buluu deetuma aluma guyyaa 5 aluma bultee yaa'u namoonni tokkos bakka isheen bulaa turte natti himaniiru garuu ani ishee waan namanuuf oduu namaas hin dhaga'uun ture. Sana booda achima mucayyoo waliin gara Finfinnee dhufanii achittis
naannoo torban tokko ta'an dhokattee washuma wajjin jechuudha. Yeroo sana isheen achitti nama biraa faana walitti dhufteerti jechuudha. Innaa anis gochaa ishee kana manuma dadhabeen ba'ee ilaaluudhaaf murteesse. Anis maatiidhaaf bilbileen mucayyoon akkas gochaa jirti waan hin taane gochaa jirti waan ta'eef intala keessan gorsaa maal jedhee maatiidhaan mari'adhe. Maatii isheetiin mari'adhe jechuudha. Maatii isheetis isheedhaaf bilbilanii maal fasifachi deddeemta maal jedhanii itti dubbatanii sana booda anaaf sinaa bilbilanii ofitti fidinaan jedhan. Achiin ishee ergasin jettaniidheen isheedhaaf bilbilee jechuudha. Bilbilee fi dhuftannaan hin dhufunaan jette bakka rakkoon qabuudhaan dhiise. Achi torbee tokko booda naa bilbiltee amma nan dhufanaan jette. Toleen taa'ee tan ba'ee Finfinneedhaaf fuudhee waliin jireenya eegalee jechuudha Adaamatti. As dhuftee? Na bira dhuftee waliin jireenya erga eegalee booda guyyaadhaa booda intala ishee hiriyaa ishee sana waamte. Hiriyaa ishee sana waamne maaliif waamtannaan waliin haa jiraattu turaan jettee maaliif jennaan yaa'u waliin biyya alaa deemuudhaaf waan ta'eef ammasitti nu biraa boqottu jette. Rakkoon qabu erga hiriyaa ta'e taatee yaa dhuftee dheenis hin dhuftee nama waliin jireenya hin eegaltee yaa'u mana ani hojii waan an ooluuf isaan waan tokko jechaa ooluu silkiinis ta'e waa isinan dhadhagaa ture. Innaa achi mucayyoo sunuma faana jiraachuu eegaltee yeroo baay'ee silkii kana hin haasoftii fira koo itti qabatteerti bilbila. Eenyutu ishee hiriyaa ishee moo ishee kan haadha manaa kee? Achi eenyu dheegaa hanga fadhe fira naan jetti anis imman dhiisaa yaa daftee yeroo baay'ee bilbiltiif. Kanaaf naa garuu deemaa shakkaaman dhufe achi oduu isinan dhagee wannan isa waliin hin jiraadhu wannan harkaa qabu nyaadhee deema maal irra kan jettu nan dhagee oduu. Hiriyaa ishee sanatti himteeti hiriyaa ishee sun immoo gwaaddanyoota kiyyatti himan jechuudha. Isaan akka sakkaltee fi nagaan gaafadhaafanii naan jette. Sii booda bakka kana booda akka irratti bilbilee hin jedheeni zumatti achiin hojii yeroo sana galgalan seenayyuu naannoo isaa 11 hojii deemen iddoo hojii ga'ee deebi'eenis gochaa ishee waan baay'ee na aarseef deebi'een lammaffaa mucaa sana irratti bilbileen itti dubbannaan na dhowwartaa jettee bilbiltee akkasuma jaarsa kiyyatteen. Jaarsa kiyya? Eenyuun? Situ jaarsa kiyya? Isheetu mucaa sanaan jaarsa kiyyadhaan malee. Si bira teesseeti isaa jaarsa kiyya jette? Anis gaafa isheen akkasittu baay'ee wanta baay'een gaddeetuma bakka waan godhu wallaaleen bilbiluma harkaa fuudhan ootakicha bichaan rukutee sana booda aareen manaa ba'ee deeme. Manaa ba'ee deeme oggussoon mucaadhaa bilbileef. Dhageen bilbilee fi booda maaliif siyaasa sissi mucayyoon kun haadha manaati yaannaan lakkina fuudhinaan jechaa harti naan jedha mucaan. Akkamitti akkanas hin jetteen ikkoo abbaa manaa ishiiti jedheen. Inni sirrifatee akkamitti otoo abbaa manaa qabdu akkana namaan jetti maali jedheetuma rifatee narraa fi bakka baay'een jaaladha waan ta'eef inni ishii dhabee jiraachuu hin danda'u. Kaatis kan hiree keetti barbaadadhu tarana tuni haadha manaa koo waan ta'eef naa dhiisii narraa fi hin jedheen. Achi innis rakkoon qabu naan jedhe. Ani xiqqoo gaafa san baay'ee waan anaariif haaluman ture ergasii bilbiltee fi bilbila hiriyaa ishee saniin bilbiltee fi obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti waan ta'eef ati wannan hin jedhisiin jedhu dhaga'ee jetteen. Achi naa bilbilee inni mucaan oggosuma naa bilbilee amma yookiin obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti naan jettee dhugumaa naan jedhe. Ani obboleessa ishee miti haadha manaa kiyya ani abbaa manaa ishiiti jedheetti hime innis ani akka beeku garuu akkasanaan jechaa jirti jedhee lakki dhiisati kana booda jedhe aannan dhiisanaan jedhe garuu waliin isaa bilbila haasawama turan. Ani iddoo hojii waan turuuf naa hin argu sana booda anis amana tokko waan irratti sababa sanii amana tokko yeroo bakka kaayyoon waliin jiraachuu akka hin qabne bakka waan adda irratti argaan dhufe garuu gorsaatuman ture maal jijjiiramte jechuudha. Sana booda gara biyyaa gallanaan jettee maatiidhaan bilbilteef maatii ishiitii bilbiltee fi ayyaana dhufnee simbira hollattee maatiin ishees koottaadhanii achi maatii kiyyaaf simbilbiltee ayyaana hin dhufnaa jetteeni maatiin koottaadhan isaanis achi gara biyyaa erga gallee booda ayyaana maatoo biratti dabarsine bara haaraa maatii kiyya biratti dabarsine sana booda achi masqala siyaasuma oollaa
ati immoo ammastti iddoo hojiitti deebiitooni masqala gad deebitetti ayyaana soolleetooni wajjin ol deebinaa naan jette. Achiin anis hin ta'a baqqaadheeni maatuma kiyya biratti ishii gateetooni ol deebi'e. Ol deebi'e sana booda erganas ga'ee guyyaa lama naannoo guyyaa lama sadii nan bilbilaa fi silkii ishii yeroo soora qabamaadha haasawama oolte jechuudha. Anis hin dabbaraa laata maala jedheen tasa jechuun ishii kaardis nan guuteef jechuudha. Ittiin waan ishee amanuuf nama biraatti ittiin haasofte dhee yaadu garuu waanuma tokko tokko ittiin haa fayyadamtudha jechuudha. Sana booda achi na shakkeenis gaafa isheen bilbilaa haasoftu mucaa saniif bilbilee naanaatti si bilbiltii kanaan jedheen. Naa bilbiltee turte jedhe maarsi jettee jennaan akkasitti galaanodhaan adda baanee jirra.